DNA isaa naaf yaaltanii lakkooftu abbaa tolli jedhama. Ashama hordoftoota chaayinaalii yoonii yookaan akkam jirtan fayyaa keessanii ani waaqaaf galatu nagaa koodha. Har'as akkuma baratan viidiyoo tokko qabadhee isiniif dhufee jira. Viidiyoo kanaan akka bohaartan akka bashannantan shakkii tokko hin qabu jechaadha. Egaa yeroo hunda akkuma hin jedhu warri chaayinaalii kanaaf haaraa taatan jalqaba chaayinaalii kana subscribe gochuudhaan maatii keenya ta'a. Warri miseensa chaayinaalii kanaa turtan immoo viidiyicha akka namoota baay'ee bira gahuudhaa fi laayikii tuquudhaan nu cinaa dhaabadhaa jechuun barbaadu hordoftoota chaayinaalii kana. Egaa viidiyoo har'a qabadhee isiniif dhufetti darbuudhaaf jecha magaalatti yeroo baay'ee kan namni magaalaa hin jiraadhu jedhee sababa godhu keessaa tokkoffaa maayidhasiitu bishaaniif ifa midire kana soomni tokko illee hin jiru. Yeroo baay'ee immoo keessattuu bishaan dirqama waan sirriitti nu barbaachisuu fi bishaan irratti baay'ee namni of nuffa jechaadha yookaan immoo hin jibba of jibba jechaadha. Kanaaf magaalaa yeroo baay'ee namni jiraachuudhaaf fedhiin isaa kan irraa dhaabatu tokko mana kiraa lammata mana kiraati tokkoffaanii lammata immoo bishaanii sadaffaa immoo ifaadha. Kana sadan keessaa har'a kanan qabadhee ittiin bohaartan jedhee amanee fidee dhufe waa'ee bishaan irratti jechaadha. Egaa lakkooftu abbaa tolli jedhama. Ollaa keenyadha. Abbaa tolli kun maal godha seetanii bishaan hin galfatanii osuma jiranii bishaanitti hin dhuftu. Cal jettee tuma dhaabatte jechaadha bishaan kun naannoo kan mana isaatiitti jechaadha. Yeroo baay'ee waan aaruu fi sababa bishaan dhabamtuu fi maal godha yeroo hunda yeroo banu jechaadha bishaanitti of fayyatti yeroo hin beekamaadha bishaan hin jiru ofii qilleensa kenniti. Yeroo kanatti immoo lakkooftuun yookaan immoo qoxaariin bishaanii wanti jedhamtu saffisaan lakkoofti yeroo kana jechaadha yeroo baay'ee olaaltan jiraatan. Abbaan tolli kun yeroo baay'ee sababa kanaan maal godha hin aara jechaadha sababa bishaan hin dhufneef. Garuu immoo lakkaa'uun ishee baay'ee itti dabale jechaadha. Kan duraaniitirra baay'eetti dabale jechaadha bishaan lakkaa'uun isaa. Egaa maal godha seetanii yeroo kanatti aarii keessaan kan ka'e bishaanitti irraa iddoo qoxaarii yookaan isa lakkooftu bishaanii jedhamtu sanii buqqiseet waajjira bishaanii geessaaf jechaadha. Maadhaa fi qoxaarii yookaan lakkooftuu bishaanii kan nuuf fiddanii gaafa jedhaniini yoo maal jedheen bareeda seetan. Akka ilma dargaggeessaa yookaan immoo dargaggoomte galgala yeroo ani rafuu dhufteetiin na jeeqxii malee guyyaa bishaan keessanitti yeroo tokkollee fayyadamee ture. Egaa viidiyoon inni lammataa immoo jechaadha namoonni baay'anii yookaan immoo hawwaan keenya yookaan harmeewwan keenya sababa teekinooloojiitiin yeroo baay'ee amma mana yaalatiin da'umsaa kan eegalanii jiranii. Amma harmeen tokko maal gooti seetanii iddoo da'umsaa kanatti teekinooloojii wanta fide keessaa tokkodha jechaadha. Baay'ee waan itti bu'aa rifisanii fidee dhufe maal gooti harmeen tokko daa'ima ishee gaafa deessee baay'ee itti gammaddee yaa warri achi hojjetan immoo jechaadha yookaan immoo warra da'umsaarra hojjetan daa'ima ishee akka ishiin deesseen qaama ishee irraa dhiqanii maal jedhanii gaafa daa'imatti itti kennanii maal yootiin bareeda isinitti fakkaate. Daa'ima kan koo ta'uu isaa hin amanu jaa ta'eefi DNA isaa naaf yaaltanii haga naa mirkaneessitanii daa'ima keeti jettee naaf kennitutti anis lakki sirraan fudhadhuudhaan haalumawwan akkanaatis eegalanii jiranii. Baay'ee hordoftoota chaayinaalii kanaa viidiyoon har'a qabadhee isiniif dhufe kana fakkaata. Yaadaaf qeeqa'uu qabaattan koomantii gochuudhaan yaada keessanis jalaan nu erguu dandeechanii. Hangam viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nageenyi Waaqayyoo iddoo jirtanitti hunda keessaniif haa baay'atu.